Yoo shamarra kafuunee ilmaan Oromoo idila addunyaa irratti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa isiniif baay'eetu jecha ergaa gabaabduun qaba jechuudha. Daqiiqaa isinirran dheeressuu ergaa koo kan naa dhaggeeffadha. Ilmaan Oromoodhaa idila addunyaa irratti kan argamtan baga bara haaraa bara 2015 ittiin isin ga'e barri kun kan nagaa kabajaa jaalalaa akkasumas baratti garbummaan cabee bilisummaa baratti maatiin keenyas ta'e nuti illee bibirrannaa malee jiraannu bara waan itti yaanneef karoorsine hundumaa fiixaan baafannee uffee jennee uumaa keenya galateeffannu hunduma keenyaan haa ta'u jecha. Egaa baga ittiin isin ga'e jechuun jaalladha. Baga geessan osoo hin taane namni ofiisaa ga'a osoo hin taane kan ittiin nama ga'u uumafiti. Kanaafiyyuu baga ittiin isin ga'e isiniin jechuun jaalladha. Akka biyya keenyaaf immoo nagaa guddaan akkasumaa fi abbootii siyaasaa, abbootii amantii, wallaalootaa fi gurguddoota, dargaggootaa fi shamarranoota akkasumas abbootii harmoota keenya gidduutti nagaa guddaa barri kun habuusu jechuu barbaada. Gaafa barri kun jedhu uumaan bara kana keessatti nagaa guddaa nuuf habuusu jechuudha. Ergaan koo kana fakkaatti. Isinirraa turuudhaaf dhifama. Ayyaanni ayyaana gaarii itti gammaddan, itti kan gammaddan, burillee kan itti uumaa keessan galateeffattan isiniif haa ta'u jecha ayyaanni ayyaana gaarii. Baxaqii baatanii eebba hammaarrachuu fi baguma ceetanii ifnis ta'ee gamni gabanni sabaaboon daraaree hundumtuu ga'eera. Inni kaleessa fagoo jiru biyya keessaa fi biyya alaa har'a halaalaa wal waama gammachuusa simataa haati ilmoo ishee arguuf alaa ija xiixaa har'a argattee gammachuu ishee ibsitika. Baga geessan hundumti keessan xinnaa fi guddaa hayyuu fi beekaa. Ilkaan keessan bashaashaa baga ceetanii bara haaraa cillimaa fi dukkana unataa gaddaa fi gammachuus mo'ataa baga geessanii bara ifa. Baga geessanii bara ifa. Duumessaa fi yandorooba keessuma ceetaniin galaannis ol ka'ee akka gibee ce'umsa takkaaf illee isiniin dhorkine ceetanii misiraachoo kan labsitanii hundumaa dandeessanii mimmallakkuu xinnaa fi guddaa walitti awwaaluu. Uganda be hiyyeessi owwaachuu michummaan hafee diinummaan faca'uu hundumaa dandeessanii ammas rabbi garaa isinaa bal'isu. Baroota hedduu xaartee uxxirfattee bara kanatti isa karoorfattee haggaamii harkaan qabadhu fiigii addunyaas mo'adhu garaa jallaa dhiisii qajeelummaa horadhu.